Ararazanam faye Ararasa jala Ararazanam faye Ararasanam faye Ararasani Ararasa Devi Gesati Amen. Beleza, okay? Out! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Biyyan irraa dhufee godina Buunnoo Beddellee aanaa Deeggaa jedhamuun dhufee maqaan koo Mitikkee Maamuun jedhama. Mucaa isheen na bira jirtu kun immoo mucaa kooti Taaddaluu Guutaa jedhamti. Bara 2012 dhufee iddoo kana dhufee tuun hin dhufiniin duraa harmi kun ji'a ja'a wayii na dhukkubee na dhiisa jedheetan na nooqee na hoosifnaani nooqee in dhiisa jedheetan dhiisee ituman jedhu natti hammaachaa dhufee ji'a ja'a ga'ee qoricha aadaa fincooftuudha simbirroodha maaloodha jedhanii jennaani qoricha aadaa itti naqee duraan tokko na dhukkuba ture ni darbee ni lammanittuu na darbee qorichichis itti na dabarsee na dhukkubee mana yaalaa dhaquu baay'ee na riifannee inuman suuta jedhee jireenyis xinnoon tulfaata jedheetan calluma jedhee dhiisee buufata fayyaa hunnannee achii boo'ee ji'a ja'a booda buufata fayyaa gaafa naqu ni buufata fayyaa ati maaliif amma kana ofirraan geessee kun waan nana keetiitti faca'aa naan jedhee anabdiis hin kutanne wandues gara waaqayyoon na qarka waaqayyoon keessan jira maal waan takkaan ta'e tun irratti ta'aa jedheetanii iddoon biraa umadaan qabu kamtinatti faca'aa jedheeni deddeebi'ee si'a lama yaalamee gaafan jedhu kana booda aanaa dhaqiinaan jedhani aanaa dhannee gaafa aanaa dhannee jennu aanaan amma fuuta amma minaan jennaan ji'a ja'a wayitii jennaan hin sobda ji'a ja'a duwwaa miti kun waggaayyuu ga'u ga'eeraa naan jedhe akkasumadhaa jedheetanii dhiisee naani bakka jarri waraqata barreessine godi beddelleetiin barreessanii guyyaadhuma sanatu manatti hin galiin harka duwwaa beddelleetii darbine beddelleen immoo amma jimmaan deemaa nuun jedhanii yerichi yeroo dhukkubichi dhufee jirudha dachaa kaffallaa makiinaa nama 4 taane manaa baane birriin nu ga'uus hin dandeenye isa booda hin deemutuman du'eeyyuu sila yoo naqennatti muru waan ta'eef naqu jimmaaniin jedheen achi deeggaa beddelleetti si geessin ammoo iddoo mana dhibbaa dhuunfaatti jedhan achi sin naqu jedhee dinnaanii mana faarmaasii tokkotti nu geessanii achi qoricha tokko iyyuu hin arganne egaa faarmaasiitti nu geessanii birrii 300 wayii baamnee qoricha dibamu tokko nuu kenne yoo kun egaa jimmaan deemuun keessan dirqamaa nuun jedhe amma baajatatti hin deemnu dachaa kaffallee hin qabnu bakka hangallaa jennee gallee gaafan galusi qorichicha gaafan itti dibuu hin danfaa afaaniin hin qabinaa akka marzii wayiiti jedhee ittiin dibaa yeroon itti dibuu hin danfaa umaa tokko naan godhu inuma na oosisaa duraan ituun na oosisu immoo baala reejjii cabseetanii qoricha aadaa sana itti naqee ka'een yeroo na oosisee na dhiisuu didu harki koo na dhukkubee jedhu dhiigee lani coccobuuni baala reejjiitti ramacii achi asatti ammaaree ramacii daarii buuseetanii alan akkasitti hin qabu abiddichatti sutaalana keessaa abiddichatti sutaalaa na ciniina na oosisa. Keessoo kootiin keessa garaa kootiituun taane bakkee hirmatti na arama hooqii kuti ofitti gate harmicha naan jedhe ituu yeroo sanatti billaa qabaadde ofirraan kutaa kanarraan kan ka'e waaqumti nama ormaanuu kaasee dandeettii iyyuu hin qabnu isheen kun barattuu dhiyeenya galteedha achii walisoodhaa baatee dhufte birrii liqeeffattee namichichi nu gargaaree nama iddoo kana dhufee nama dasitti nama 2-3 fa'isee galee nama beekudha amman sin fa'isaatii mbooyinaa naan jedhee ollaadha. Umaan natti hin qabu waaquma garaa tokko nu godhee sii kaffalla jennee finnee dhumne karaan beennu waan ta'eef ani mucaa isheen kun sii kaffalla jennee finnee dachaa kaffalla waan ta'eef gaafa sabaamnee finnuumti wanti kaffalamuuf dhibe inni baajasa isaatiin nu gargaaree iddoo kanaan nu ga'ee ani finni mana bullee ishee kana bakkee bushinee isa booda gaafa kadhataa qanii arbii irratti dhiyaannu isaanii yiferii baadhadheen jira yiferiin kee maalidha iyyuu hin jennee yiferii akkasumatti baadhee dhufee achi isaan bilisa jedhanii natti bu'anii
isa booda jimsiin nanna kooti hundiyyuu bilisanaa ba'ee nan gammadee kana booda waan hunduu nanna koorraa dinsilannaa ajje lubbuun koo gara du'aa malee gara jireenyaan jirre obbaree lafa madaa kooti iyyuu nan wallaalee yifirittis fuudheen ufuma kooti cicciree galee asumatti nammicciri naan hin jenne. Kana booda baqqaan gallee badaan irraan turree ituma jedhu gaafa sanaa qabee xoobaruu jammaree isa booda narraa harca'utti adeeme har'a kunoo fuula sabaan dhaabadhee duuti koosin oolee ana nama dhiphina dabarse waaqayyo dirree galataa irratti na ceesisee ebba ijoollee kootiin na nyaachisee dachaa dirribii kanaa kana caalaayyuu akka nu gabaatu kan na godhe waaqayyoon naa galateeffadha. Nama akkas ture miti nama dagaati seexanni dabarsuuf kan nama na godhe. Isa humna dadhabootaa ta'e waan ittiin mana yaalaa deemee yaalamu hin qabu. Mana kanallee namatu karaa waan hin beekneef na fide. Inni addanatti nama gargaaru garuu tola narraa kaasee na bilisoomse jedhu iyyinee harka keenya walitti tumne Yesuusiif galata finna ilma Waaqayyoo isa jiraataaf. Egaa waan isaati abbaan waan beekuuf akkatti galateeffatu dhabaa mee ammallee ilma Waaqayyoo isa jiraataaf hintaaf galanni Yesuusiif. Armeen kee waa baay'ee isaa dubbataniiru mee kan isaan hin dubbanne irraa gargaarsa Waaqayyoo isaaniif godhe gabaabaatti dubbadhu dhugaa ba'i. Walumaa galatti waanan jedhee jechan ittiin ibsuun qabu jechuudha. Gargaarsa lafa kanatti Waaqayyo nu godhe tarii tunnan ibsa jedhee saatiin tokko iyyuu nan ga'u jechuudha. Haaluma yeroo irraa kan ka'e gabaabsee yoon ibsu Waaqayyo waan guddaa lafa kanatti nu hojjete jechuudha. Haalli isaa yeroo sana baay'ee ulfaataa ture. An bakka hojii taa'ee baay'een dhiphadha jechuudha. Haalli isaa immoo ulfaataa ture. Yeroo sun yeroo koronaati yoo mana yaalaa geessan irraa kutu waan ta'eef yaa Waaqayyo haadha malee nu hambista. Noo ishee malee nama ilaallu hin qabnu. Isheen nu guddise yaa Waaqayyo umurii kanatti nurraa fudhatta. Anis immoo isheen taartee na barsiiste osoo dafqasee hin baasiniif lafa kanarraa kaasta. Yaa Waaqayyo maaloo naa maariin jedha bakka sana taa'e jechuudha. Nan dhufa yoon jedha alii daandii cufama. Alii waan garaagaraa jira. Waaqayyo haala kana hundumaa dabarsee kunoo fuula keessan nu dhaabeera. Amma kunoo nagaa guutuudhaan galata baannee fuula keessan jirra. Sabni addana teessan TV araaraa kan laaltan hundi keessan warri fayyitan warri ganaan fayyines immoo abdii godhadhaati. Abdiin kutatina Waaqayyo waan kana caalurraa nama fayyisaa nu hiikee fuula keessan nu dhaabe sabni addana jirtan Waaqayyoon nu galateeffadha. Imama madaan hundumtuu hin qoore amma armi keessan akka arma duraatti isinii deebee mee qaqqabaa nutti agarsiisa. Na deebi'eera. Madaan isaa sin qoore. Madaan isaa gogee waan tokko iyyuu wanti sila wanta akka micireetti nammee keessa jiru wanta akka cirrachaatti nammee keessa na quqquuqu inni na ciniinu waan tokko iyyuu ofirraa hin qabu. Waaqayyo bilisuma na baasee bilisa lafa kana irratti dhiisee galee waan hin fidee dhufe hundayyuu Waaqayyo kana caalaa seenaa koo jijjiire hamma dhuga baatii dachaa akka dhufee ba'uufis waa baay'ee hin qaba. Har'a yeroodhaafis kan madu waan dhugaa ba'uu dhufe dachaan fidee dhufa kana caalatti immoo. Saa akka kanatti nama gargaaru saa abdii namaa ta'u Yesuusiif hintaaf galanni ammallee ilma Waaqayyoof. ወይዘሮ ምትኬና ልጃቸው ከቡኖ በደሌ ዞን የመጡት መጀመሪያ በትንሹ ጀመረኝ ጡቴን አሁን በቪዲዮ ላይ ባየነው መልኩ ሁለቱም ጡታቸው በእውነት ይዳናል በማይባለው አይነት ሁኔታ በጣም ቆስሎ ያማቸው ነበር። የዛኔ በጣም ያሰቃየኛል። በዚህ እጨነቃለሁ። ቅጠል ወስጄ እሳት ላይ ጨምሬ እሱን አሞቀዋለሁ። እሱ ምንም አይነት መፍትሄም አያደርግልኝም ነበር። ምንም አያስታግስልኝም። የዛኔ እኔ ቢላ ወስጄ ብቆርጠው ደስ ይለኛል ከዚህ እድናለሁ ብዬ አላሰብኩም ብለው በጣም ሲያሰቃያቸው እንደነበረ መስክረዋል። በእውነት እንደሚታየውም ስቃዩ ቀላል እንዳልሆነ ካለው ቁስል መገመት ይቻላል። ልጃቸውም ስትመሰክር በእውነት እናቴ በችግር ጊዜ አስተምራኝ በዚህ ህይወቷ ሊያልፍ ነው ብዬ እኔም ተስፋ ቆርጬ በጣም አዝን ነበር ብላ ነው የመሰከረችው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ነው ይዟቸው የመጡት። እዚህ ከመጡ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባየነው መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ከጸለዩላቸው በኋላ ብዙም ሳይቆይ እግዚአብሔር
ሙሉ በሙሉ አድኖኛል ብለው የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።